who became president. He was called a clown and protege of the oligarchs. He was offered to evacuate from war-torn Ukraine, but he stayed. While world leaders are sticking their heads in the sand, he is at the head of a country that is not afraid to rebuff Putin himself, whom even NATO fears. Volodymyr Zelensky. Who is he? Just an eloquent clown or a strong... Waa'ee hoogganaa Yukireen Volodymyr Zelensky maal beektu laata? Viidiyoo keenya kana keessatti waraana Rashiyaa Yukireen irratti bante adda durummaadhaan maqaan isaa addunyaa keessatti kan dubbatamaa jiru karaa salphaatiin beekuudhaaf viidiyoo keenya chaanalii kana irra jiru share godhuu fi subscribe godhuun hiriyoota keessan biraan ga'a. In 1978 in Kryvyi Rih, a large city in central Ukraine. Yeroo ammaa pirezidaantii Yukireen ta'ee kan hojjechaa jiru Volodymyr Zelensky filannoo pirezidaantummaa Yukireen bara 2019 irratti pirezidaantii yeroo sanaa kan aangoo irra turan Petro Poroshenko irratti injifannoo ajaa'ibsiisaa ta'een kan injifate ture. Zelensky hojii siyaasaa osoo hin hojjetin dura akka koomedii aktaraa fi barreessaa seenaa fiilmii ta'uudhaan industirii fi kaampaanota gurguddaa keessatti hirmaannaa guddaa kan qabu kan turanidha. Warri isaanii lameenuu haadhaa fi abbaan isaa jechuu Yahudii kan ta'e Volodymyr Zelensky guraandhala 25 bara 1978 magaalaa Kiev kibba bahaa Yukireen keessatti argamtu keessatti kan dhalate yoo ta'u abbaan isaa Oleksandr Zelensky injiinarii kompiitaraa kan ta'e yoo ta'u haati isaa Rimma Zelensky ammoo injiinarii soorama baatee kan turtedha. Zelensky eebbifamee hojii seeraa qoratee kan hin beekne yoo ta'u haa ta'u malee industirii koomedii fi fiilmii keessatti milkaa'ina olaanaa qabu ijaaruu isaa kan dubbatamudha. Dargaggeessi kun mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa osoo hin seenin dura gara Mongooliyaa deemuudhaan abbaa isaa wajjin waggoota 4 achitti kan dabarsee ta'u eegasii gara Yukireen dhufee barumsa sadarkaa tokkoffaa irraa hanga yuunivarsiitii magaalaa Kiyevitti kan baratedha. Yuunivarsiitii Kiyevirraa seeraan digrii jalqabaa eebbifamee booda gara hojii koomediitti galee beekumtii guddaa argachuu kan jalqabe ture. Gaafa caamsaa 20 bara 2019 filannoo eeganjifatee booda pirezidaantii Putin sirna eebba isaa irratti kan argama turan. Maaliif Raashiyaan waraana Yukireen irratti kan bante beekuudhaaf jalqaba irratti Yukireenii fi Raashiyaan gamtaa Sooviyetii biyyoota 15 of keessatti qabdu keessaa isaan edda duree turan. Raashiyaan humna waraanaa guddaa kan qabdu yoo ta'u itti aanuudhaan Yukireen immoo lafa industirii fi meeshaa qonnaa gurguddoo kan of keessatti hammattee turte. Waraana qorraa yookaan Cold War jedhamuudhaan kan beekamu kan bara 1945 hanga bara 1991 United States America fi Soviet Union gidduutti kan gaggeeffamaa ture. Yukireen dorgomtuu guddoo United States ta'uudhaan kan beekamtu turte. Sababni isiin dorgomtuu guddoo United States ta'uudhaan kan beekamtu kan godhe industirii gurguddoon nikuleeraa guddaan kan isii keessatti magaalaa Kiev keessatti kan argamu waan turaniif. Jireenyi fi daandiin Zelensky hooggantoota idil-addunyaa kan biroo waliin wal bira qabame yoo ilaalamu. Pirezidaant Zelensky eega aangoo qabatanii as rakkoolee dhuma hin qabne kan wal duraa kan wal fakkaatu wal duraa duubaan kan isa mudatan kan turedha. Raashiyaan biyya ollaa ishii kan taate Yukireen jechuun neettootti akka makamtu akka hin barbaanne kan ibsite turte. Kunis neettoon yookaan North Atlantic Treaty Organization jedhuudhaan kan beekamu jalqaba waraana qorraa yookaan Cold War jedhamuudhaan kan beekamu biyyoota dhiyaa fi baay'eetti kan uumame.
dhimmineettoon uumeef kun babal'achuu gamtaa Soofeetii firraa ofii eeguudhaaf kan uumame ture. Waggoota dhiyoositti gamtaan kun gara baatti daran babal'achuun biyyoota gamtaa Soofeetii duraanii kan akka Joorjiyaa ofitti makuun Kremlin kan yaaddeesse ture. Raashiyaan ejjennoo waraanaa michoota haaraa Yukireen biyyoota dhiyaa waliin uumte kun biyyoonni dhiyaa babal'achuu balbala isii irratti salphatti kan ilaaltu miti. Guddachuu neetoo kana akka diinaa kan ilaaltu turte Raashiyaan. Yukireen keessatti riippaabilikoota Raashiyaa deeggaran kanneen akka Donetskii fi Luhansk jedhaman kan beekaman kanneen kana bara 2010 irraa eegalee Kiev waliin waraana keessa kan turan ta'uu isaanii beekumtii kan kenneef ture. Putiin amma Yukireen akka abbaa biyyummaa fi walaba taate akka isaan makamtu kan barbaadu. Biyyoonni naannoo Luhanskii fi Donetskii jedhaman kun amma Raashiyaa wajjiidhaan bilisummaa isaanii kan argatanii kan jiranidha. Zelensky and his partners released many original TV formats.